Ashamaa kafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaa walabummaa Oromiyaatirraa har'allee akkuma yeroo kaanii sagantaa keenya qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya har'aa kana keessatti marii kan taasifnu mata duree kaayyoo qabsoo kan jedhu irratti ta'a. Keessummaan har'aaf qabannee dhiyaanne mata duree kanarratti nu waliin mari'achuudhaaf obbo AMAANUEL Bayyeneeti. Isaanillee waamicha keenya kabajanii toora irratti argamu. Isinillee dhaggeeffattoonni keenya hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana ta'anii waan baay'ee akka nurraa qooddatan asumaanitti dhafeerra. Mee jalqaba irratti keessummaan keenya baga nagaan gara toora keenyaa dhuftan. Baga nagaan jiraatte obbo Lalisaa affeeraa kana irratti galatoomsiin jedha. Ulfaadha obbo AMAANUEL marree kallattii maan gara marii keenyaa seenaa xiqqoo sagalee keessannarraa fagaatatti baay'ee kaleeffadha. Mee marii keenyatti otoo hin seenne dura dhaggeeffattoonni keenya gaatumarsaa kanarratti isin beekanii dhaggeeffattoota keenya wal bara obbo AMAANUEL eenyu gabaabsaatii mee dhaggeeffattoota keenya wal nu bara. Bareeda fayyaa ta'e obbo Lalisaa maqaan kiyyaa akkuma ati jette AMAANUEL Bayyene badhaasoo jedhama. Dhaloonni kiyyaa magaalatti xiqqoo kuyyara jedhamtu takka Nageellee Arsiitii fi magaalaa Shaashamannee gidduu jirti. Magaalaa xiqqoo takka yeroo dheeraadhaaf naannuma sanitti guddadhee yeroo barumsaafillee naannuma sanitti barumsa kiyyaa xumureeti. Achi ammoo yeroo dargii sanii yeroo biyyi rakkoo keessa ture san gara biyya ollaa deemee achi ammoo yeroon argameet hireen argameet karaa Awurooppaatiin godhee gara biyya kanatti dhufe jechuudha. Kanuma gabaabaadhaan. Galatooma obbo AMAANUEL dhaggeeffattoonni keenyallee isin baran jennee dhiyaannaa hanga tokko. Mee gaafii kiyyaa harkarraa qabu itti aanutti je'a. Obbo AMAANUEL akka hubannutti waltajjii walabummaa Oromiyaa keessatti gahee guddaa qabdan. Mee maalii fi akkamitti achi keessaa gahee akkamitti qabu? Bareedaadha. Maaliif yoo jette akka nama tokkootitti waa'ee saba kee irratti yennoo waan baay'ee dhageettu si quuqa. Muknillee bakka dhufee qaba. Aadaa Oromoo keessatti mammaakti tokko tokko kan jedhamu muknillee bakka dhufee qabaa jedhama. Namnillee akkasuma. Bakkeen inni irraa dhufe suni Oromummaan suni waan hin taane saba Oromoo irratti yennaa argitu sitti dhaga'ama. Kanaaf arraa miti xiqqummattu abbaa makiyyaa jalatti baradhee waa'ee Oromummaa kana eenyu akka ta'e na barsiisanii Oromummaadhaan akka mataa kiyya sirriitti sabboonsee akka barumsatti illee cimoomeellee yoo ati wanti ana duwwaa of gargaaruu hin taane saba isaa saba tokko yoo gargaarte nama Oromoo keessaa kanatu sirraa eegama jedhanii akka gosaatitti amma biyya keenyatti gosa maal ka jedhamu kun jira. Isallee dhiisanii akka nama Oromoo tokkotti na teessisanii natti himanii kanarraa dhufe jechuudha. Kunillee ammoo innaa ta'u yeroo san biyya keenya keessatti xiqqummaadhaan naannoo amma Nageellee Shaashamannee kana keessa sabaaf sablamnoota addaa baay'ee waliin guddadhee eenyu akka ta'anillee isaan beekna. Garuu miidhaan uummata Oromoo irratti ijuma kiyyaan xiqqummaadhaa jalqabee ennaa guddataa deemu waan hubadhee fi biyya alaallee yeroo deemee qabsoo kana itti fufuudhaaf karaa nuu danda'ameen yoo namni ennaa tokko tokko achitti illee argamee qabsoo kanallee godhuu hin danda'a. Yoo ammoo karaa nuu danda'ameen tokko saba keenya gargaaru akkamitti gargaara maallaqaan illee ta'ee mooraaliin illee ta'ee karaa hundumaan gargaaruun saba keenya bira dhaabbachuun dirqama waan ta'eef kana keessa dabarni jechuudha yeroo dheeraadhaaf gabaabinatti. Galatooma obbo AMAANUEL. Mee gaafii itti aanutti dabra galatooma. Waltajjiin walabummaa Oromiyaa yeroo kanatti maaf barbaachise? Kaayyoon waltajjii Oromiyaa hoo akeekni isaa maaliif? Bareedaadha. Gaafii bareedaadha. Waltajjiin Oromoo maaliif barbaachisaadha jette? Nu amma gaafii kana innaa gaafataa jirru kun sabootaaf sablammoota nu bira jiran waliin innaa wal bira dhaabannee ilaallu baay'ee dugda duuba jirra jechuudha. Gaafii kana irratti. Maaliif
amma impaayera Itoophiyaa kan jedhu kana yoo fudhatte sabaaf sablamnoonni 80 oli kan jedhamtu jiraataa jira. Garuu haa ta'u biyya Oromiyaa kutaa Oromiyaa kana keessa sabni biyya san keessa jiraatu baay'eedha. Miidhaan saba keenya irratti ta'e yeroo Minilikii jalqabeeti irratti deebinee waan haasofnu miti. Kun sabni keenya hin beeka. Maaliifi kitaabatti illee katabamee yoo hin jiraanne illee yoo ta'e haasaa abbootii irraa gara ilmaa gara hawwatii darbeeti biyya keenya keessatti miidhaan saba keenya irratti akkamii akka ta'aa deeme kun sirriitti baratameera. Amma immoo akka sabaatitti ammoo maaliif hagammaa nu dugda duuba jirraa? Maaliifi wanti hundinuu sabni Oromoo, ijoolleen Oromoo maaliif waan hundumaa irratti qooda afoo baanee fudhachuu irra maalitti dugda duubatti hafna kan jedhu kana irraani namoonni baay'een walitti dhufnee walitti haasofnee kana godhuudhaa fi jijjiirraa nu barbaachisa jennee kaan. Maaliif? Sabni guddaanii akka guddatti ilaalamuu kabajamuu qaba. Sabni Oromoo saba guddaa. Har'a saboonni kuuwwan, sablammoonni kuuwwan lakkoofsaanillee saba Oromoo kan geenne har'a wal ijaaranii walitti dhufanii waan isaanii sirriitti addunyaa irratti dubbataa jiru mul'ataas jira. Mootummaa wayyaanee amma Tigiree waggaa beeka biyya keenya bulchaa turte kana yommuu ilaallu akki dhufaatiin isaaniitiif dhufaatiin adda bilisummaa Oromoo naannuma tokko garuu isaanii walitti dhufanii wal kennuu dhiisanii wal gurguratuu dhiisanii akka sabaatii wal bira dhaabbatanii wal gargaaranii har'a waa'ee isaanii addunyaa irratti sirriitti dhageeffamaa jira. Keenya garuu hagammaa dugda duubatti waan jiruufi kunillee ammoo bara baraan waan nun baasnee fi walitti dhufnee sabni keenya walitti dhufnee haasofnee rakkoo keenya kan keessa jiru garbar achumatti dhiisnee ummatu nu garboomfachuuf deemu kana irratti mee haa bobbaanuu ka jedhu yaada kanatu dhufee kanaaf amma warraaqaa jirra jechuudha. Tole galatooma obbo Amaanuel. Kaayyoon saba Oromoo gaaffii sabaati. Yeroo dheeraadhaaf kaayyoon sabaa kun gaaffiin sabaa kun ni deemaa ni tirataa ni kufaa ofumaa wal sakaalee kanatti wal hambisaa. Mee maaliif bakka ga'uu dhabe galii barbaadamu san maaliif hanqate maaltu irraa hir'ate jettaniiti yaaddu obbo Amaanuel isin keessatti? Gaaffii bareeda. Sabni keenya saba guddaa, saba bal'aa. Yeroo dheeraadhaa fi mootummaan kanaan dura turan gargar nu bacaasaniiran gargar waan hin taane gidduu keenyatti kaa'aniiti. Karaa amantii ta'ee. Sabuma keenya iyyuu ka afaan tokko haasa'u kana karaa amantiitiin karaa gosaatiin fuudhanii gargar baasanii saba biraa fuudhanii gidduu kaayaniiti. Sabni kun ammoo maal jetta biyya keenyatti harma hodhaa kan jedhamtu jira argitee namni biraa biyya biraatii dhufee harma hodhee jedhan. Harma hodhee kun jechuun harma fiizikaalii akkuma beeknu kan harma hodhuu kana duun taane achitti galeeti isaan biratti galee hin jiraata jechuudha nagaamaan akka firaatitti fudhatameeti. Namoonni baay'een wanti akkana dhufanii biyya keenya keessa taa'aniiti biyya keenya warra gurgurataa ture baay'eedha. Yeroo hundumaa nama biraatitti illee quba qabuun hin barbaachisu. Uummatni keenyallee uummata keenya gurguratu baay'ee ture har'a sinuma jiran jechuudha. Kanaaf haa ta'u malee uummanni keenya amma innaa ilaallu dugda duubatti deebineeti. Biyya impaayera Itoophiyaa san keessatti bilisummaa saba kiyyaa barbaada jedhee kaka'e waan adda bilisummaa Oromoo malee warra Tigireeti. Kunillee isaanillee kaka'anii yeroo beelaa san adda bilisummaa Oromoo rakkoo waa'ee gaafiin keenya waa'ee gaafii Oromoo waa'ee kolonii waan ta'eef sanirratti gaafii kaasaniiti bara Sillaasee akkuma beektan bara Minilikii irraa jalqabe goobanni daacee biyya keenya keessa deemeeti saba gargar baaseeti gabbarsiiseeti argitee gabbarsiisuun saba keenya miidhuun namuma keenya irraa kara.
Kana waan ta'eef arras wanti biyya keenya keessa deemaa jiru waan kanaan dura darbe irraa fagoo hin jiru. Hayyoonni keenya dhumanii hayyoonni har'a maqaa isaanii uduu kennine baay'eedha. Hayyoonni Oromoo har'a hin jiran. Ka jiran hoo ka dhiyoo kanatti biyyatti galan hoo mana hidhaa jiru. Mana hidhaa kana keessatti eentu galche? Yeroo hundumaa quba nama biraatiitti hin taane sababa keenyuma Oromoo jennee kanuu maqaa kaafnu kanatu mana hidhaa keessa isaan galchee isaan miidhaa jira jechuudha. Kanaafi akka sabaatitti maal nu barbaachisa? Waltajjiin nu sabni akka koominiitiitti akka sabaatitti akka nama tokko afaan tokko yaada tokko waa'ee saba keenyaatiif haasa'uu qabna jechuudha. Kana gochuuf ammoo kun akkasitti amma walitti dhufnee reefuu amma sosocho'aa jirra jechuudha. Kana jechuun ammoo waan xiqqaadhaa miti gufuu baay'eetu naafoo jira. Gufuu kanarra ammoo inni tankaafannaa abdii qabna. Kana siin jedha obbo Lalisaa. Galatooma obbo Amaanuel yaada bal'aa kaastanii. Mee kaayyoon saba Oromoo kaleessa fi har'allee walabummaadha. Walabummaa tahee osoo jiru yeroo har'aa kanatti namoonni baratan, namoonni biyya masakanii biyyaan deemuu danda'an, namoonni sabni illee jala yaa'uu danda'u, naa baratte jedhee namni sabni abbiirra kaayatu yeroo walabummaa Oromoo kaleessa itti du'aa, itti cabaa, itti buqqa'aa ka'eef sanirraa dhiisanii federaalizimiidhaan biyya ijaarraa jedhanii huma federaalizimii qofa haasa'antu argaa jirra. Mee immoo yaada filannoo walabummaa irraa gara federaalizimiitti namoonni baratan haasa'an kan isin akkamitti hubatu? Bareeda. Gaafii sirnaati. Federaalizimiin argitee waan baay'ee keessatti ilaalamuu qabama. Tokko mootummaan tokko biyya biraa cabsee humnaan yommuu irra jiraatu yookiin bilisummaa innaa kennuuf tokko yookiin gara kiyyatti dabalanii yookiin kophaa bilisummaa bahii yookiin uf bulchi jedheeti kennaaf haqa isaa. Federaalizimiin biyya keenya keessa biyya namni sablamnoonni 80 ol jiran uduu karaa sirriitti hojjetameetiin hojjeta ture. Garuu karaa sirriitti miti ka deemaa jiru. Amma federaalii mootummaa Ameerikaa kan innaa fudhannu isaan walitti dhufaniiti. Haasa'aniiti. Kanu balleessaa jiru eenyunni mootummaa kam deeggarra mootummaa kamtu nu kolonii godhaa jira jedhanii mootummaa tokkotti quba qabaniiti mootummaa kana erga isaan ofirraa jissanii booda yookiin ari'anii booda bilisummaa keenya arganne jedhanii bilisummaa kana ammoo biyyattii teenna bilisummaa katti arganne kan akkamitti bulchina jedhanii federaalizimiin nu baasaa jedhani. Maali federaalizimiin? Biyya san keessatti biyya ati afaan tokko aadaa tokko kana keessatti deemsitu keessatti sirni ofii baafatanii ittiin bulan jechuudha. Biyya keenya keessa uduu wanti akkasii jiraate haqumaan federaalizimiin dhugaa uduu ka deemu ta'eeti silaa hin hojjeta. Garuu mootummaan kanaan dura ture isaa akka tolutti godheeti federaalizimii kana baasee biyya Oromiyaa jedhee baasee kaan Amaara, kaan Tigraay, kaan gargar kutee silaa gaarii ture. Gara haqaan ittiin fayyadamu. Haqni keessa hin jiru. Maqamaaf akkas ta'e malee seerri hin jiru. Namni keenya biyya isaa keessatti qabeenya isaa hin qabu. Nama biraatiin dhufee abbaa itti ta'a. Federaalizimii kan hin dhoogga. Maaliifi lafti abbaa keessa jiraatu saniiti. Kan abbaa lafaa saniiti. Sabni keenya nama isaa ta'u, bulchaa isaa ta'u, seeraan bahee filatuu danda'uu qaba. Guyyaa tokkoyyuu biyya san keessa ta'ee hin beeku filannoon. Maqaan filannoon hin jira. Garuu sabni keenya filamee hin beeku. Namuma gubbaa ta'u tokkottu ajajaa godhee nama biraa gadi itti erga. Yookiin nama paartii isaa deeggaru itti gadi erga. Kuni ta'uu hin barbaachisu federaalizimii keessatti. Federaalizimiin seera ofii qaba. State of California, State of Minnesota yoo fudhatte elekshinii isaanii yookiin filannoo isaanii hennaa barbaadan. Murtii godhaniiti hennaa kanatti goona jechuu maali seerri isaanii akkasitti hayyama jechuudha. Ka biyya keenya garuu soba guddaadha. Biyya keenya keessatti federaalizimiin silaa
Oduu garaa dhugaatii oduu jiraateeti har'a namoonni kenna sabni Oromoo kumaaf kumatti qacaalu manadhaa keessatti hin laamshaan hin du'an hin wareegaman. Maaliifi seerri oduu jiraatee seerri sun adda baasee ummanni kuni haqa qabaa waan fedhe afaan haasa'aniitiin haasa'uu qabaa amantii isaaniitiin akka fedhan ta'uu qabanii jedheeti haqa isaanii raga isaanii baasee gadhiisuu qaba ture. Warri har'a mootummaa irra taa'ee federaalizimii jedhaa ka haasa'aa jiran kun waa tokko saba keenyaaf godhaan jiran afaaniin haasa'anii malee irra caaltaayyuu nama keenya fuudhaa maneedhaa keessatti darbaa jiran. Federaalizimiin kana hin dhoowwa. Kanaaf obbo Lalisaa innaa tokko innaa ilaallu federaalizimiin biyya kanatti haasaa duwwaadha jedhu isaan warri afaan Ingiliziin only words. Seeraanii yoo itti hojjetame silaa gaarii ture. Biyya Afrikaa keessatti wanti akkanaa kun baay'ee nama dhiba. Galatoomame asumaan gaaffii kanatti rarraasota akkasii kaasaa obbo Amaanuel biyya san keessatti kaayyoon Oromoodhaa walabummaa fi bilisummaa isaatii irraa'uu hanqatee federaalizimii kan humnaan itti dhiibaa jiranii warri dhufee biyya san qabatullee maqaa federaalizimii jedhu kana qabatee agoobara kana jalatti uummata sanirra taa'ee impaayirummaa ofii dheereffataa jira. Osoo federaalizimiin sabdaneessaa akka sirriisuu biyya sanitti akka gabbuu yeroo oolu taate Oromoon fayyadamoo ni miidha federaalizimiin waan sirriisu. Bareedaadha. Silaa akka lamatti ilaaluu qabna. Waan tokko sabatu filata argitee sabni kun walitti dhufeeti. Afaan isaaniitiin, afaan isaa guddachiisee, aadaa isaa guddachiisee Oromoon kun badha argeetta kibbaa haga kaabaa karaa dhiyaatee haga lixaa innaa ilaaltu saba guddaa kan walitti fiduun inni mataan isaatu waan dinqii guddaa. Haa ta'u malee waggaa dheeraaf udunuuyyuun dhalatiin dura sabni keenya aadaa qaba ture. Aadaa gadaa qaba. Waggaa 8 walirraa buusa. Haa ta'u malee aadaa isaa kana qabatee adda. Federaalizimatti duuka dhufuuti. Federaalizimiin gaarii ture. Hin hojjetas jennee abdii qabna. Maaliifi bakka tokkotti sabni keenya yoo afaan isaa, aadaa isaa, jecha isaa waan isaan biyya keenya kanaaf kanatu nu barbaachisa jedhanii warra kaawwan warra ollaa waliin illee nagaan hin jiraanna jedhanii yoo walitti fudhan hin hojjechuun hin mala. Garuu federaalizimiin akka xuuxxoo si obaasanii miti. Kanatu si ta'a jedhanii cadhisanii waan afaanitti nama dhiibanii miti. Har'a namoonni mootummaa irra jiran federaalizimii kana afaanitti qabatanii uummata keenya miidhaa jiran. Federaalizimiin yeroo hundumaa hin tolallee jechuun hin taane irratti haasa'ee sabatu murata sanillee akkamitti akka itti bulu. Kana haa ta'u malee maaliif biyya keenya keessa nageenyi federaalizimii duwwaadhaaf biyya keenya keessa karaa nagaatiin akka itti bulchinu ka dandeenyu. Wanti biraallee baay'eetu jira. Wanti nu irratti deebinee haasofnee uummanni keenya kanatu nu baasa, kanatu nu wayyata jennee ka itti filachuu dandeenyu ni jiran. Har'a hoo maal keessa jirra? Har'a warri mootummaa irra jiran, warri aangoo qabatanii jiran saba keenya miidhaati. Karaa tokkoonii biyya alaa yeroo turan miila lamaan dhaabatanii falmataa turan uummata Oromootiif dhaabanne jedhaniiti. Miila lamaatiin dhaabatan turan uummanni Oromoo miidhame jedhanii afoo mootummaa adda addaa afoo dhufanii kennaa turan. Nu afooyyuu sabuma kana afoo dhaabbatanii uummanni keenya miidhame jedhanii warra haasaa turetu jira. Har'a immoo biyyatti galaniiti. Waan kanaan dura lolanii ibsan dhiisaniiti. Kursii xiqqoo tokko argataniiti saba Oromoo dhiisaniiti. Har'a saba Oromoo guddaa kana irratti olola guddaa miila tokkoon dhaabataniitti afuufaa jiru. Maqaa isaanii dhayuun hin barbaachisu. Baay'eedha isaan. Akkanas godhaa jiru hoo yeroo hundumaa qaba uummata kana jennee jechuun uummatuma keenya sabuma keenya.
yeroo dheeraadhaaf amma yeroo mootummaa wayyaanee mootummaa biyya sanii taatee olii gad shaa godhaa turte waggaa 27 isaan waliin dhaabatee ummata keenya kamiidhaa ture een waa'ee san waa'ee federaalizimiin illee haasamaa ture. Ummata keenya kamiidhaa ture een warra arra aangoo irra turan. Warra arra aangoo irra jiran kanniin maaliif irraanfatama? Warri arra saba keenya kumatti mana hidhaa keessa galchineerra jedhanii warri dhaadatu kun yeroo sanillee ummatuma saba keenya tumsiisaa, hiisisaa, mana hidhatti galchaa, ajjeesisaa ture. Security'n isaantu deemsisaa ture. Kunooti isaanuu hin beeku eenyu akka ta'an. Muummichas ta'ee warri isa waliin illee dhaabbatanii har'a waan kana nutu feede waan kana biyya kana keessatti akka galu nutu feede jedhanii warri haasaa jiran kuni yeroo sanillee namoota keenya baay'ee bira dhaabatanii ka tumsiisaa turan ka ajjeesisaa turan isaan. Warri har'a federaalizimmaadhaaf bilisummaa waan biyya keenya warri haasaan kuni yeroo qeerrooni bishaan keessatti duutu aadaa ofii kabajuudhaaf bishaan keessatti galtee innaa warri wattaaddarri wayyaanee qawwee itti dhukaasaaf du'an sunniin namni 300, 500, 600, 700 waa tokko gaafsan maaliif hin dubbanne biyya keenya keessatti nutu haqa qaba jedhanii yeroo san maaliif hin dubbanne aangoo irra turan irraa sanillee kanaaf jechuudhaa fi baay'ee garaa nama tuqa keessatti waa'ee saba keenyaa. Haa ta'u malee wanti nurraa eeggamu saba keenya barsiisuu, seenaa isaa itti himuu, uf dura deebi'ee ilaallachuu eenyu akka taane nu biyya Oromoo keessatti akka sabaatitti nama biraa hin tunnenu. Sabni Oromoo akkuma isaan jedhaniiti istaatikstikii isaanii yennaa ilaaltu miliyoonni sabni 11 fi haga 12 lakkaa'u miliyoonni 11 haga 12 lakkaa'u biyya Oromiyaa keessa jedhan. Sabni Oromoo guyyaa tokko baay'ee ummata kana nurraa baay'aan jenneen hin qotatuu hin nagadatuu waan fedhan godha biyya Oromiyaa keessatti. Sabni keenya biyya biraa yoo dhaqoo hin ajjeefama. Dhiisi qabeenya qabu dhiisiiti. Qabeenyi isaa hin saamamu. Ijoollee barachuudhaaf yuunivarsiitii biyya Amaaraa kanneen keessa deeman. Barnummaa barachuudhaaf deeman waan biraatii miti. Fooqii irraa meeqa darbaa turan. Meeqa nafsee isaanii dhabe. Kun nutti dhagahamu akka sabaatiitti akka ijoollee Oromootiitti nutti dhagahamuu qaba. Kanaaf argitee falmachuu qabna. Atti yaarra daarra namni nu dhagahaa hin jiru. Garuu gaaf tokko seenaa namuu nu dhagaa jennee abdii qabna obbo Lalisaa. Galatooma dhugaa yaada bal'aa fi yaada kan miira nama tokko garaa nama nyaatu kaastanii jirtanii obbo Amaanuel. Mee gaaffii itti aanutti dabra. Obbo Amaanuel isin nama hawaasni Oromoo biyya alaa kana jiru akka gurmaa'uu fi tokkoomee akkasumallee qabsoo biyya keessa akka gargaaru irratti nama gurmeessaa hojjetu keessaa nama tokko akka taatan ni beekaa. Dhiyeenya kanallee yaa'ii hawaasa Oromoo idil Oromoo namoota aanjessan yookiin mijeessan keessaa nama tokko. Garuu warra kaleessa isin wajjin dhaabbatanii kaayyooma Oromoo tana isin wajjin haasan namoonni isin qaaman beektan walitti dhiyeenya fa'aa qabdan namoonni isin beekuu dandeettan akkuma nama biyya alaa jiraatu akka nama Oromoo tokkotti beekuu dandeettan yeroo har'aa faallaa qabsoo Oromoo deebi'anii warri kaleessa qabsoo Oromoo keessatti isin faana dhaabbatan har'aan tan ammoo faallaa san deebi'anii paartiin badhaadhinaa biyya alaa kanatti ijaarattee Itoophiyaa shall continue jedhanii Itoophiyaan tiqatti ilaallichi jedhanii afaan warraatiin illee Itoophiyummaa warri barbaadu san Itoophiyaa dizaayina takkaa Itoophiyaa lumutti san itti fufti jedhanii warra Habashaa waliin warra ijaaramanii deeman jira. Namoonni kunniin yoo ilaalle dhugumatti namoota Oromoo keessaa namoota akka hawaasatti naannoo keessatti hin beektanii. Mee kana akkamitti ilaaltu akkamitti hubattu? Mee maal jettuun obbo Amaanuel isin? Obbo Lalisaa galatoom. Gaaffii bareeda. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa beektaa waan kana dhagayuu irratti innaa tokko miidiyaa sooshaal miidiyaa kana irratti innaa deemtu wama argita. Takka iyyuu ani ijoollee naannoo ani irraa dhufe irratti maqaa isaanii dhagayuu hin barbaadu waan akkanaa kan hin dhagaa jedhee womaa mataa kiyya keessan dhufne. Xiqqummaatti sitti maa
yeroo bara Haile Sillaasee xiqqaallee haa ta'u malee magaalattiin Nageelle jedhamtu ollaa teena jettu magaalaan naftanyatu itti baay'ata. Jimaata yeroo dheeraadhaaf aniyyuu mucaa xiqqaa ta'ee ka arge tokko nama kenna nama Oromoo jimaata keessa gabaa kana keessatti hin fannifama ture. Balleessaan isaa yookiin namaa wal lolaa biyya keenyatti argitee namni yoo wal lole guma jedhanii yookiin kafalanii ni araaraman. Ummata kana likkii galchina jedhaniiti warri naftanyoota. Wanti court systemiin hundumtinuu isaanii harka isaanii keessa. Wanti seeraa hundumtinuu poolisiin harka isaanii keessa jira. Harkaa miila isaanii hidhaniiti ganama hama galgalaa ummata Oromoo fannisaa turan. Darbee ummata naannoo Oromiyaa jiraatu ummata akka Walaayittaa, ummata akka Kambaataa, ollaa keenya kan jirullee in argita malee baay'inaan ijoollee saba Oromooti. Baay'ee si gaddisiisa. Har'a hoo yeroo san warri abbaa lafaa abbootii isaanii lafarraa buqqiseeti. Ijoollee kan hin beekne lafaa buqqiseeti. Bakka itti galchan bobaa lagaatti dhagaa irratti galchaniiti. Lafa dhoowwataniiti. Mootummaan dargii erga dhufee ta'u xiqqoo sabni keenya xiqqoo hafuura galfatee lafa argatee har'a immoo ijoolleen achirraa baate. Mootummaa cunqursaa Sidaamaa san waliin warra Sidaama naftanyoota waliin ta'anii waa'ee Itoophiyaa hinnaa lallabsanii baay'ee garaas nyaata. Akka saba Oromootiitti tokko filaa. Namni Oromoo tokko ufii isaatii haasa'a. Ufii keetii uduun haasofne saba biraatii haasa'uu hin dandeettu. Itoophiyaadhaaf haasa'uudhaaf dorkoo Oromummaa keetii miidhaa sabni kee irra jiru kana haasa'uus barbaada. Ufii kiyyaa miidhaa sabni kiyya irra jiru yoon haasa'in waa'ee Itoophiyaa uduu haasa'e gatiin qabu. Oduu duwwa. Har'a immoo waa'ee biyya mootummaan kun dhaqee warra wayyaanee balleessee akkana godhan. Dhugaadha balleessuun mootummaan TPLF saba keenya fixxeerti. Mootummaa hamaa ture. Garuu isaan waliin hoo ka hojjetaa ture. Quba itti qabee uummata keenya kaayisisaa ture yaa. Harma hodhaa isaa harma wayyaanee ka hodhaa ture hoo mootummaarra jiru kana maqamatu jijjiirame. Kuni EPRDF irraa garagalee bilxiginnaa ta'e. Eenyu ennaa san achi keessa turan warra har'a mootummaa kan irra turan. Isaan jala fiigaa turan jarri kun. Har'a hoo biyya alaa dhufaniiti ijoolleen kun asitti baratanii silaa biyya alaa deemtee waa barachuun xiqqoo ija si bansiisa jechuullee hin argita. Akkamitti dimokiraasiin filannoon waa'ee human rightii kun biyya alaa kanatti hinnaa waan baay'ee haasa'amu silaa waa irraa baratta. Uummanni keenya akkamitti kanarraa hin baratu? Miidhaa isarra ture akkamitti irraa hin baratu? Miidhaa abbootiin isaanii keessa darban. Gariin isaanii wattaaddaroota. Innaa wayyaanee, innaa dargii. Hin qaana'anii amma innaa isaan ba'anii toonnoo kanarratti waa'ee Itoophiyaa haasa'an. Nu kan nu barbaachisu sabni keenya walitti dhufeeti afaan tokko haasa'uudha. Akka Oromootitti. Akka Oromootitti. San booda gaafa jabaannee gaafa waa'ee keenya aadaa keenya saba biraatitti gaafa himne waa'ee saba biraallee ammachoonni mala. Har'a argitaniitu yeroo viidiyoo baay'ee warri baranne jedhan biyya alaa ka jiran kunniin keessattuu warri naftanyaa gaallochiin inni gallaallee jettee fokkatti. Gaallaa jechuun kun sabuma Oromootii miti. Mootummaan har'aa shane onagi jedhee onnoo jiru kunoo saba Oromooti. Mootummaa Tigiree amma balleessinee itti garagalleeti uummata Oromoo fidnaadhaaf deemaa jiru. Uummata Oromoo fidnaadhaaf deemaa jiru. Fanafannee fakkeenyaaf illee kasii kennu muummichi ministeeraa paarlaamaa keessa taa'ee maal jedhe? Namni tokko Oromoo ta'eef onag jechuudhaa miti jedhe. Tigiree ta'eedhaaf TPLF jechuudhaaf miti. Amaara ta'eedhaaf Abin jechuudhaaf miti jedhe. Afaanuma samiin ammoo dheengadda mootummaa Keeniyaa dhaqeeti achitti dhaabbatee maal jedhe?
nageenyi biyya kanatti naannoo mooyyaletti dhiyaa dhalachuudhaa fi onagi al-shabaabin balleessinaa jedhe. Jechoon isaa mata Oromoo balleessinaadhaaf deemaa jira. Kana sabni keenya sirriitti hubachuu qaba. Baay'ee nama gaddisiisaa, nama dinqisiisa. Ijoolleen Oromoo har'a Amaara waliin, ka harka nu mure isaan waliin, saba nu salphise isaan waliin dhaabatanii waa'ee Itoophiyaa haasa'an. Shame on them. Dhugaa. Baay'ee nama dinqisiisa, nama yaadachiisa dubbiin akkanaa kun. Kalma siin jechuudha obbo Lalisaa. Galatooma obbo Amaanuel dhugaa keessanii dhugamatti Itoophiyaa shall continue wanti jettu sun Itoophiyaa lumutti alagaan naannoo irratti fe'uu barbaadan sun yeroo namni Oromoodha eeyyee Itoophiyaa sanitti qopheessina jedhee wajjin dagalee ta'uuf waan nama dhibuudha. Mee gara gaafii itti aanutti jira obbo Amaanuel. Saba keenya guddaa kana waa'ee bilisummaa uummata isaa kanarratti bilisummaa Oromoo kanarratti sabni keenya kun akkamitti jajjabeessuu qaba? Bilisummaa tan akkamitti jajjabeessee kunuunfachuu qaba? Bareedaadha obbo Lalisaa, gaafii bareeda. Akkamitti sabni kun walitti dhufee walitti jabaataadha. Namni keenya tokko of beekuu qaba. Durii warri biyya hayyoonni galan warri namoonni akka Hayilee Fidaafaa sabni keenya qophaa'uu qaba. Dammaquu qaba. Erga dammaqee booda hoo wal ijaaruu qaba. Erga wal ijaaree booda hoo hidhachuu qaba jedha. Kun barbaachisaadha. Biyya kolonii Afrikaa keessatti namoonni biyyoonni adda addaa warra kolonii kanneen waliin wal lolaniiran. Wanti isaan keessa darban hin dammaqsiisan. Uummata kana hidhachiisanii gaafasanii bilisummaan illee akkasumaan deemti jechuudha. Sabni keenya kana irra gahuu qaba. Tokko hagammaallee wanti ta'ee innaa ilaaltu yeroo hundumaa qubuma namatti qabna nu. Quba keenya kana ufitti qabneeti Amaanuel kun eenyu? Lalisaan kun eenyu? Maaltu nurraa eegama akka sabaatitti, akka saba tokkootitti, nama tokkootitti? Kaayoon yookiin wanti an saba Oromootiif geessuu danda'u maal inni jedhee hubachuu qaba. Wanti nurraa eegama saba keessattuu biyya alaa jiru kana irraa uummata keenya gargaaruudha. Akkamitti gargaara? Tokko ijaarsaan. Namni keenya akka dammaqu ijaarsaan gargaaruudha. Kunarruu hundumtuu keenya irraa eegama. Kun ammoo kan hidhannoo danda'e hidhachuudha. Maaliif irra alagaanii warri Itoophiyaanistii kuni wanti dhufaa jiraniif uummata Oromoo salphisuudhaaf, uummata Oromoo fixuudhaaf, uummanni keenya immoo kan itti beekee itti qophaa'uu qabu. Warri har'a mootummaa aangoo qabatanii jiran warra TPLF waliin ta'anii uummata keenya irraa dulla mallee akka sabni keenya qabatee hin deemne seeratti baasanii qawwee dhiis irraa funaananii hidhaniiranii. Dulla mallee sibiiluma xiqqoo eboo jenna nu biyya keenya keessatti kanallee bineensumaan waan ofirraa dhooggatu kana dhoowwanii jiran mana hidhatti si galchu. Akkamitti nama si miidhuudhaaf, nama si ajjeesuudhaaf, nama si fixuuf dhufu kana dullaa duwwaan irraa ofirraa miidhu kun hin ta'u. Kanaaf sabni keenya hidhachuu qaba. Yoo hin hidhanne ammoo kun hin dhuma jechuudha. Kanuma siin jedha obbo Lalisaa. Galatooma obbo Amaanuel. Gaafii harkarraa qabu gara fixatuutti gaheetti jira. Mee yaada haga ammaa hin kaasin yaadni na hafisan yookiin yaadni akka dhaamsatti uummata Oromoo keessatti akkasumas gantoota diina jala kanaaf illee dhaamsi dabarsa yoo jiraate daqiiqaa xiqqoo isiniif yaada baay'ee galatoome obbo Lalisaa. Miidiyaa kanarratti illee bahee haasa'uu kiyya baay'ee gammadaa. Akka nama tokkootitti Oromummaa kiyyatti hin boona. Akka sabboonummaa natti dhaga'ama. Ani uummata Oromootiif kana buusa jechuu oduu hin taane namni tokko nama lama, nama sadi, nama afur taanee waa hin buufna. Jijjiirama hin finna jennee yaadna. Jijjiiraa kana immoo akkamitti finna? Tokko wal ta'uudhaan. Wal tuffiin hin barbaachisu. Wal tuffiin hin barbaachisu. Uummanni keenya walitti dhufee walitti haasa'ee rakkoo nu keessa jiru
darba baasee akka Oromummaatitti rakkoo nu keessa illee yoo jiraate kuf keessaa fixateeti waan uummatni nu miidhuuf deemu san irratti bobbaayuu qaba. Har'a ijoolleen Oromoo maneedhaa keessa ciisu. Nu rafnee bulla garuu. Mootummaa san keessatti Jawaar maal godhe? Baqqalee Garbaa maal godhe? Maal godhe? Waa tokko hin goone. Mootummaa sanii sirrii deemaan jirtan uummata Oromoo miidhaa jirtanii jedhanii dubbatan. Isinii miti kafaa uummata Oromootiif dubbatu nuti dubbata jedhaa jira uummanni kun. Guyyaa tokko hin falmiin. Guyyaa tokko filannoon ta'eet okay isinuu haasa'uu dandeettan jedheet uummanni keenya uduu isaan hin filatiin. Kanaaf lolaa jirra. Uummanni keenya kanaaf du'aa jira. Kanaafi warri biyya alaa jiru jajjabaachoo warra biyya keessa jiran ammoo itti himuu bakka dhufne hundumatti qophaayaa. Uummanni kuni isiniif dhufaa jira. Akkuma kun har'a irratti Tigiree kana moonee caccabsiine jedhanii warri biyya alaa kanillee jiru kunniin Itoophiyaa andina jedhan kuni uummata Oromoo warruma isaanii dhaqanii cabsu warri kun. Gaafsan ammoo eessa akka galan ammoo hin argina. Kanaaf yeroo kana naa kennitee fi obbo Lalisaa baay'ee galatumu. Waa'ee biyya keenyaa wanti haasan baay'eedha. Nama bochisaa garuu abdii qabna ammoo. Abdiin immoo nu ammoo haqa irratti waan rarra'ame. Dhugaa irratti waan rarra'ame wanti Oromoo. Dhugaan ammoo yeroo hundumaa hin mooti jennee abdii qabna. Galatooma. Galatooma obbo Amaanuel yaada bal'aa kaastanii dhaggeeffattoonni keenyallee yaada keessanirraa waa hubatan jenneeti yaadna. Marreegaa sagantaa har'aaf qabannee gara goolamitti deemneeti irraa isinillee yeroo qabdan xiqqoo sanirraa nu qooddanii kallattiidhaan toora irratti argamtanii yaada bishaataa kan fakkaatu uummata keenyaa kennuu keessaniif obbo Amaanuel maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galatoomfannaa ulfaadhaa. Obbo Lalisaa galatoomii hojii gaarii hojjetaa jirtaa eebbifame. Amiin ulfaadhaa obbo Amaanuel. Marreegaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaa sagantaa keenya har'aaf qabnu goolabneeti jirraa obbo Amaanuel Bayyene badhaasa waliin turtii bareedaa dabarsite kanarraa waan baay'ee akka hubattanillee abdiidha qabna. Obbo Amaanuel illee sagantaa keenya gara biraa keessatti deebi'anii yaada biraati irratti guyyaa biraa akka mariin waliin godhan abdiidha irraa qabna. Isinillee dhaggeeffattoonni keenya gaa hanga ammaan faana turtanii dhaggeeffattuu keessaniif hedduudha isin galatoofannaa an keessummeessuudhaan isin faana kan ture leellisaa Oromiyaati ogeessi teknikaa kan na gargaaran Dr. Bayaan turanii sagantaa garbiraatti hanga walitti deebinutti horaa bulaa gadaa walabummaati.